Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo akkuma baramee torbaniin yeroo kanatti sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu isiniif qabannee dhiyaanneerra jechaadha. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin beektan gaaffilee garaagaraa karaa miidiyaa keenya Hope Channel Ethiopiaatiin nuuf ergitaniin yeroo kanatti qabanneetu qindeeffannee kanarratti immoo kitaabni qulqulluun maal jedhaa kan jedhuun kan nu isiniif dhiyaannu jechaadha. Kanaaf isinillee turtii kanaan ittiin eebbifamaa nu waliin turaa macaafa qulqulluullee nu waliin qoradhaa isiniin jenne jechaadha. Egaa akkuma baratamee guyyaa har'aas lubaa tamasgeen bultii waliin isiniif dhiyaanneerra anaa dhufuu baga nagaan dhuftan paaster. Egaa torban darbe gaaffii baay'ee kaasnee daawwattoonni keenya nuuf erganii bal'inaan irratti mari'achaa kitaabni qulqulluun immoo maal jedhaa jechaa turre har'as immoo dabalataan gaaffii daawwattoonni keenya nuuf ergan torban darbe yeroo nu daangesseennaan guyyaa har'aatti dabarfannee deebineerra jechaadha. Anaa dhufu paaster isinis yeroo keessan aarsaa gootanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddaa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Mee gara gaaffii keenya guyyaa har'aa kanatti toon seeniin paaster kadhannaa nuuf godhaati sagantaa keenya haa jalqabnu. Tole kadhannaa. Waaqayyo Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa raajotaaf bartoota har'a immoo Waaqa keenya waan nu taateef geggeessaa keenyaaf abdii keenya waan nu taateef maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffanna galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo kana kunoo nuyi garboonni kee fuula kee dura jirraa sagalee kee saaqnee qo'achuutiif gooftaa Yesuus sabni kees kunoo sagalee kee dhaggeeffachuutiif qophaa'aniiru hafuura kee qulqulluutiin akka nutti dubbattu gara yaada keetti akka nu qajeelchitu waan yaada kee ta'e akka nu barsiiftuuf jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaa keessatti ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. 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 Paaster waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa guyyaa har'aa gaaffii torban darbirraa kan walitti deebine jechaadhaani. Egaa obboleessa keenya obbo Addisuu Fiqaaduu iluu abbaa booraa aanaa yaayyoorraayo kan isaan nuuf ergan jechaadhaani. Egaa gaaffiin isaanii kan jedhu bara kana keessaa raajiin namaan raajamu jiraa kan jedhu gaaffii isaan nuuf ergan jechaadha. Egaa bara durii keessa akkuma macaafa kakuu keessa moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis arginu baroota darban keessa raajonni baay'een isaanii ka'anii ergaa waaqayyoo fuudhanii gara namootaatti yerootti isaan dabarsan turaniiru jechaadhaani. Bara keenya kana keessas immoo namoonni akkasii kun jiru ergaa jedhu natti fakkaata gaaffiin daawwataa keenya obbo Addisuu jechaadhaani. Mee kana irratti paaster bara keenya keessaaf raajota jiraniif macaafni qulqulluun maal jedhaan? Baay'ee gaariidha warquu obboleessa keenya obbo Addisuu Fiqaaduutiin. Bara keenya keessa raajiin hin ka'u, bara keenya keessa namoonni raajii dubbachuu hin danda'u kan jedhudha akkuma waliigalaatti gaaffiin isaanii. Egaa macaafni qulqulluun kana ilaalchisee maal jedha isa jedhu akka ilaalluun barbaada. Akkuma beekamu bara kakuu haaraa keessa waaqayyo waldaatiif kennaa raajii kenneera gaaffiin qabu. Waldaan kiristaanaa kennaawwan isheen gooftaa Yesuus harkaa fudhatte keessaa tokko kennaa raajiiti. Sana keessaa egaa mee Roomee boqonnaa 12 keessa dhannee dubbifna. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 3 jalqabee amma 8tti nu dubbisi. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 3 jalqabee akkas jedha. Ayyaana isaa kanaaf kennameen namni waan yaadu isaaf ta'u caalaatti akka of hin yaadne tokkoon keessanitti nan hima garuu adduma addaan akka amantii isaaf kennametti akka of ilaalu ta'uufitti haa yaadu. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagna baay'ee qabna. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qaba. Akkasuma nus immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoositti dhagna tokko nuyis bu'aa dhagna waliiti. Akka ayyaana waaqayyo isa nuuf kennametti kennaa garaa garaa qabna. Kennaan isaa waan waaqayyo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e akka amantichaa wajjin waliif galutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaruu yoo ta'e hojiidhaan nama gargaaruutti itti hin jiraanna. Barsiisuu yoo ta'e barsiisichatti haa
haa jabaatu. Kennaa isaa nama gorsuu yoo ta'e gorsuu isaa haa jabaatu. Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan haa kennu. Inni duraa bu'us dhimmee haa gaggeessu. Namni namaa oo'us fuula ifaadhaan namaa haa hojjetu jedhaan. Galatoom. Phaawulos maal jedhee bakka kanatti dubbataa? Phaawulos qulqulluun ayyaana sanaaf kennameen nama hundumaatti dubbachuun barbaada. Eenyullee hamma ta'een ol godhee akka of hin ilaalle jedha. Nuyi dhagna waldaa kiristaanaati jechuudha. Akkasumas immoo tokkoon keenya immoo bu'aa dhagna sanaati jedhee erga dubbatee booddee egaa akka ayyaana Waaqayyo isa nuuf kennameetti kennaa garaagaraa qabna jedha. Wanti jala muramuu qabu Waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kennaa garaagaraa kenneera. Qorontoos duraa boqonnaa 12 keessatti lakkoofsa 4:11tti yoo dubbifatanii Hafuurri Qulqulluun kennaa garaagaraa waldaa kiristaanaaf kenneera. Namni hundumtuu kennaa tokko hin qabu. Hundumtuu ulfina isaatiif utuu hin taane ulfina Waaqayyootiif kennaa sana fudhate. Kennaan sun immoo walitti ta'eetu ijaaramee maal fida? Waldaa kiristaanaa guutuu godha jechuudha. So kennaa sana keessaa tokko bakka kanatti Phaawulos kan dubbatu Roomee boqonnaa 12 keessatti akkas jedha. Kennaan isa Waaqayyoo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e akka amantichaa wajjin waliif galutti dubbachuudha jedha. Yookiin hiikaa kan biraatiin kennaan kenname suni raajii dubbachuu yoo ta'e akka sagalee Waaqayyootti dubbachuudha. Akka kennaa kennameef sanaatti dubbachuudha jedha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e immoo jabaatanii gargaaruudha. Geggeessuu yoo ta'e jabaatanii geggeessuudha. Kanaafuu wanti jala muramuu qabu waldaan kiristaanaa kennaa garaagaraa Waaqayyo kenneef qabdi. Isaan keessaa tokko kennaa raajiiti jechuudha. Kanaafuu bara kana keessa raajiin ka'uu hin danda'a? Waaqayyo raajii kaasuu hin danda'a. Gaaffiin qabu. Akkuma jedhee Qorontoos duraa boqonnaa 12 immoo waliin haa ilaallu. Qorontoos duraa boqonnaa 12. Lakkoofsa 4 jalqabee. Lakkoofsa 4 jalqabee akkas jedha. Kennaan hafuuraa gosa garaagaraatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa garaagaraatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garaagaraatu jira. Waaqayyo inni hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkichuma. Kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennamaaf. Isa kaaniif immoo beekumsaan barsiisuutu hafuuruma sanaan kennamaaf. Isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef. Isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuuruma tokkicha sanaan kennameef. Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamneen dubbachuutu, isa kaaniif immoo afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Hafuurri innumti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan in ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoon namaaf kennaa addaa in hiraadhaan. Ammas egaa bakka kanatti kan ilaallu waldaa kiristaanaatiif. Waldaa kiristaanaattiin ijaaruuf guutuu gochuuf jechuudha Waaqayyo kennaa garaagaraa kenna waldaa kiristaanaatiif. Sana keessaa tokko kennaa raajii dubbachuudha. Hafuuruma tokko sanatu hira. Hafuuruma tokko sana inni kaan barsiisaadha, inni kaan geggeessaadha, inni kaan raajii dubbata, inni kaan isa dubbatame adda baasa. Kennaa garaagaraa Hafuurri Qulqulluun waldaa kiristaanaatiif kennaadha. Bifuma wal fakkaatuun Efesoon boqonnaa 4 keessas yoo dhannee ilaalle boqonnaa lakkoofsa 11-13 yoo ilaalle Hafuurri Qulqulluun kennaa waldaa kiristaanaatiif akka kennu. Kun immoo waldaa kiristaanaa ijaaruuf, saba Waaqayyoo ijaaruuf, guddisuuf, wangeelli akka ittiin bal'atuuf, wanti jala muramuu qabu Waaqayyoo kakuu haaraa keessattis, kakuu moofaa keessattis Hafuura isaa qulqulluu yommuu namarratti buusu, Hafuura isaa qulqulluutiin kennaa garaagaraa yommuu kennu, hojii isaatiif jedhee kenna. Nama sana ittiin kabajuuf, nama sana ulfina kennuuf otoo hin taane, hojii Waaqayyoo yeroo sana hojjetamuu qabu akka ittiin hojjetamuuf
hafuura qulqulluu kenna waaqayyo jechuudha. Waldaa kiristaanaa cimsuuf jechuudha. Waldaa kiristaanaa cimsuuf. Egaa bara keenya keessa in ka'uu danda'u akkuma jedhe waaqayyo hojjetaa jira bara kanas waaqayyo hin hojjeta kan isa dhowwu hin jiru eeyyama namaas hin gaafatu waaqayyo hin kenna waaqayyo. Haa ta'u iyyuu malee akka Tasalonqee duraa boqonnaa 5 keessa akka dhanni ilaalluun barbaada. Tasalonqee duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 jalqabee haa ilaallu. Akkas jedhaani hafuura qulqulluu hin ukkaamsiina waan waaqayyo namatti mul'ise himsiisuus hin tuffatina garuu waan hundumaa qora isa gaarii jabeessaa qabadhaa waanuma hamaa ta'es dhiisaadhaan. Eeyyee hafuura qulqulluu hin ukkaamsina yookiin hiikkaan inni durii immoo hafuuran dhaamsinaadha. Hafuurri qulqulluun saba isaa gidduutti waldaa isaa gidduutti hojjechuu danda'a hin hojjeta har'as. Of course hojjetaas jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa hafuura qulqulluu hin ukkaamsinaa. Hafuurri qulqulluu waan tokko gochuu yeroo barbaadu hojjechuu yeroo barbaadu akka inni maaliif namoonni mormanii jennaan hafuurri qulqulluun isaan keessaan hojjechuu hin danda'u. So hafuura qulqulluun ukkaamsinaa jedhee itti fufee immoo maal jedhaa? Wanta waaqayyoo namatti mul'isu himsiisu hin tuffatinaa jedha yookiin raajii hin tuffatinaa jedha hiikaan biraan immoo raajii hin tuffatinaa garuu jedha waan hundumaa qoraatii isa gaarii jabeessaa qabadha waan hundumaa qoraa ilaala. Eeyyee. Waanuma raajii ta'e hin fudhatamu. Ani raajiidha waan jedhameef namni tokko abalu raajiidha itti fudhachuu miti. Okay? Maaltu beeka waaqayyo nama kanaan dubbachuu barbaadeera ergaan erge wayii jiraachuu danda'a. Egaa wanti jala muramuu qabu namni sun raajiidha waan jedheef nama addaa ta'e miti. Tokkoffaan waaqatu ergaa. Lammata kan ergaan ergamuufi waldaan kiristaanaa akka ittiin ijaaramtuuf waaqayyo yeroo sanatti waan hojjechuu barbaade akka ittiin hojjetamuuf malee kabaja nama sanaaf miti eenyuuf jedhee miti. Kanaafuu waaqayyo ergaa ergeera taanaani waldaan kiristaanaa maal gooti mee qorree haa ilaallu itti. Dhuguma wanti kuni waaqayyo biraatii jettee ergaan kun waaqayyo biraa dhufee kan jedhu ilaalamuu qaba jechuudha. Ilaalamuu qaba. Kanaaf qoraatii ilaalaa jira. Yoo gaarii isa gaarii maal godhaa jabeessaa qabadhaa waan hamaa ta'e hundumaa immoo dhiisaa. So har'a raajiin tokko raajiidha yoo ta'e qortee ilaalta akka sagalee waaqayyootti sirrii akka sagalee waaqayyootti yoo ta'e hin fudhatta. Sirrii min yoo ta'e hin dhiifna jechuudha. Maaliin qorree ilaalla isa jedhuu fi waan ittiin qoranii ilaalla macaafni qulqulluun ifa godhee nuuf kaa'eera. Inni jalqabaa akka sagalee waaqayyootti dubbata isa jedhudha. Wangeela wajjin waliin deema. Ergaan isaa sun jecha. Eeyyee. Ergaan ati dubbatu kuni ergaa raajonni kanaan dura dubbataa turan hundumaan waan faallaa deemu yoo ta'e waaqayyo biraa ni gaaffii hin qabu. Kaayyoo biraa qaba yookiin maddisaa waaqayyootu hin taane seexana jechuudha. Hafuura qulqulluutu hin taane hafuura seexanaati jechuudha. Kanaafi akka sagalee waaqayyootti dubbata. Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irratti akka sagalee waaqayyootti dubbatan yoo ta'e ifni isaan keessa hin jiru jedha. Raajota baay'eetu yeroo garaagaraa qabu. Ani isaan hin ergineedha waaqayyo. Ofumaan deemu, ofumaan raajii dubbatu ani isaan hin ergine jedha waaqayyo. Sii galee yoo dhugaadha ta'e yoo waaqayyotu isaan erge ta'e akka sagalee waaqayyoo kanatti dubbatu yoo akka sagalee waaqayyoo kanatti dubbatan ta'e ifatu isaan keessa hin jiru. Ifni sun dubbii sagalee waaqayyooti. Dubbii sagalee waaqayyooti. Kanaaf akka sagalee waaqayyootti hin dubbata raajiin dubbatu suni. Fakkeenyaaf namni tokko ka'ee Yesuus Kiristoos hin dhufu jedhee yoo lallabe yookiin akka sagalee waaqayyootti dhiyootti hin dhufa isa gooftaan jedha Yesuus dhiyootti hin dhufu jedhee yoo ka'ee dubbachuu jalqabe namni sun raajii sobduudha jechuudha. Maaliif akka sagalee waaqayyoo miti waan ta'eef jechuudha. Eeyyee. Fakkeenyaaf bara kana keessa waaqayyo kan inni jedhee dubartiif dhiirri wal fuudhan jedhamni waaqayyo dhiirriif dhiirris wal fuudhan dubartiif dubartiinis wal fuudhan jedhee namni tokko ka'ee yoo raajii dubbate raajiin sun raajii sobduudha jechuudha akka sagalee waaqayyootti miti waan ta'eef. Wanti ittiin ilaalamu qabxiin inni lammaffaan immoo Ermiyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 9 utuu nuu dubbiftee natti tola.
Raajii Ermiyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 9. Raajii Ermiyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Raajiin tokko nagaan akka ta'u yoo dubbate wanti inni dubbate sun yommuu fiixaan ba'u Waaqayyo dhuguma kan isa erge ta'uu isaa in beekama jedheedha. Wanta inni dubbate yoo fiixaan ba'e yoo raawwatame. Raajiin sun yoo raawwate. Raajiin inni dubbatu yoo raawwate dhugaadhumatti namni sun Waaqa biraa akka ergame beekama. Yeroo tokko fakkeenyaaf Waaqayyoo akeekkachiisan erga. Akeekkachiisa yoo akka gootan malee kanatu ta'uuf jedha. Fakkeenyaaf akka ergaa Yoonaas fudhate. Raajichi Yoonaasii dhaqee Nanawweetti yommuu lallabe sana baduuf jetti Nanawween guyyaa 3 gidduutti galagalti yommuu jedhe uummanni sun guutummaadhumatti qalbii jijjiirrate. Waaqayyoo badiisa fiduuf sana ka'e sana innis. Kanaafuu yoo qalbii jijjiirrachuun fida ta'e yoo wanti sun jijjiirama Waaqayyo barbaaduun fida ta'e akka namni sun dubbate tutuu hin taane wanta Waaqayyo barbaadu garuu yoo fide raajiin suni sirriidha jechuudha. Qalbii jijjiirannaa fideera yoo ta'e jechuudha. Garuu wanta inni dubbatu sun irraawwatamu yoo ta'e namni sun Waaqayyo biraa miti jechuudha. Raajiin dubbate sun raawwachuu qaba jechuudha. Raawwachuu qaba. Inni sadaffaan kan ittiin qorree laallu ija isaaniitiin beektu jedhe Gooftaan Yesuus. Firii isaaniitiin beektu. Firii yookiin ija isaan godhatan irraan argitu jedhe. Mee Wangeela Maatewos boqonnaa 7 keessa dhannee haa ilaallu lakkoofsa 15 jalqabne. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 jalqabee akkas jedha. Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raaroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu. Ijji waynii baalaan waraanteetti harbuunis kosorruutti ciramuu danda'aare. Akkasumas mukti gaariin ija ba'eessa hin godhata. Mukti gadheenis ija hamaa hin godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu mukti gadheenis ija ba'eessa godhachuun hin danda'a. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu in murama abiddattis in naqama. Egaa ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu jedhedha. So Gooftaan Yesuus raajonni hin ka'an hin jenne. Garuu raajonni sobduun baay'een hin ka'uu jedhe. Bara keenya keessa kana gara caalu kan ta'aa jiru. Raajota sobduu baay'eetu ka'aa jiru. Gooftaan Yesuus maal jedhee raajota sobduurraa of eeggadhaa. Maaliif isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufuudha. Hoolaa fakkaatu. Bakkeetiin ilaalan kiristaana fakkaatu. Hoolaa fakkaatu, gaarii fakkaatu, nama Waaqayyoo fakkaatu, lallabaa fakkaatu, Waaqayyotu na erge jedhu. Keessi isaanii garuudha. Keessi isaanii garuu maal jedha? Yeeyyii butatanidha. Butaa yeeyyiiti yookiin yeeyyii hoolaa fakkaatanii hoolaa keessa deemu gab godhanii garuu ciniinanii yookiin hoolaa tokko butatanii ba'anii fiigu jechuudha. Maal jechuudha? Faayidaatiif deemu. Fedha mataa isaanii raawwachuuf, faayidaa mataa isaanii raawwachuuf adeemu jechuudha. Waaqayyo biraa ergamanii utuu hin taane. Kana gaa maaliin adda baasu? Isa jedhu irratti Gooftaan Yesuus maal jedhe? Ija hojii isaaniitiin isaan beektuudha. Haasaan isaaniif jireenyi isaanii wal fakkaataa. Gochi isaaniif dubbiin isaanii wal fakkaataa. Qoricha ofii beekan namaa qotuu jedhama. Asiin utuu sin jijjiirin Waaqayyo si keessa darbee nama kan biraatti hin dubbatu. Ati nama ejjitu yoo taate yookiin nama seebartu yoo taate waa'ee seebaruu waa'ee ejjaa nama kan biraatti akkati dubbattu Waaqayyo karaa kee hin fayyadamu. Waaqayyo si qulqulleessee siin si jijjiiree sana booddee hafuura isaa qulqulluun sitti fayyadama. Kanaafuu ija hojii isaaniitiin beektu jedhe Gooftaan Yesuus. Sirriimatti Gooftaan caalaatti yommuu dubbatu maal jedhe? Ija waynii baalaan waraanteetti. Harbuu kosorruutti ciruu dandeessuu reedhe. Hin danda'amu gonkumaa. Akkasumas
mukti gaariin ija bayeessan godhata, mukti gadheenis ija hamaan godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu, mukti gadheenis ija bayeessa godhachuu hin danda'u. Hin danda'u. Yoo fakkeessite yoo maal goote ija gaarii godhachuu hin dandeessu. Hafuurri qulqulluun dura eenyummaa kee jijjiiree ati fakkeenya taatee jireenya keetiin haasaa keetiin gocha hojjet gootuun hundumaan fakkeenya taate hafuurri qulqulluun sitti fayyadama. Yeroo sana dhuguma raajii waaqayyoo ta'uu dandeessa. Kanaafuu maal jedhe gooftaan Yesuus egaa ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu. Raajonni sobduun yommuu ka'an ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Gochaan isaanii iyyuu hin mul'isa jechuudha. Hin mul'isa isaan saaxilan iyyuu jechuudha. Dhimma mataa isaaniif deemoo ta'e faayidaa mataa isaaniif deemoo ta'e hin beekamu. Inni qabxiin narfaffaan ittiin beekamanii raajii tokkotu jedhanii yeroo lallabaan tokko yeroo lallabanii paaster naqqamteen ture yeroo sana suuqiin qaba ture jedhanii lallabaan kun naqqamte yeroo dhaga'ennaa akka tasaanii gara biraatti goreen koottu naa gurguriin jedheen jedhan እና ሴኔ ጉርጉራራ ኢሳ ጉርጉሩ ኪሲት ነቀታ አሉ ከደን ይላላል ትሬዳ ይላል እና ነሞኒ አከሲ ጅሩ ገሩ ራጂ ደደ ራጂ ነው ሳኒ ሙሊሳ የለኒ ፈከኛ ከነ ካሰኒ ዱባ ስሪ ፈከኛ ባይን ካሱን እንደንዳም ባይን ኢንሶብ ራጂ ጀዳኒ ከና ሳን ባይን ሳኒ ዮሐንስ ሰድራብ ቆናፉ ለኮፍ ሰለማ ካምብራኒሞ eenyuun Yesuus Kiristoos gooftaadha. Fooniin ufuusaa kan hin amanne gooftaa ta'uusaa kan hin fudhanne inni hafuura Kiristoos hin qabu jedha. Inni waaqayyo biraa miti. Maal jechuudha? Giddugaleessi kakwaaraa keessatti namni raajii dubbatu waldaa kiristaanaatti ni ijaara jenneerra. Waldaan kiristaanaa immoo Yesuus Kiristoosiin ol qabdi. Yesuus Kiristoosiin lallabdi. Namni raajii dubbatu sun egaa xiyyeeffannoon isaa ijoon dubbii isaatii Yesuus Kiristoosiin kan ol qabu yoo ta'e namni sun raajiin isaa dhugaa ta'uu danda'a. Garuu al tokko tokko maqaa Yesuusiin jecha garuu ijoon isaa xiyyeeffannoon isaa giddugaleessi isaa ofii isaa yoo ta'e ofii isaa ol qabu an nama filatamaadha ofiin jechuu ana waaqayyo karaa koo dubbata ofiin jechuu barbaadu ittiin galii argachuu itti waan barbaade argachuu waan garaa ulfina biyya lafa ittiin argachuuf deemoo ta'e raajiin sun waaqayyo biraa miti jechuusa agarsiisa. waan addaati dhugaa paaster sababiin isa bara keenya keessa raajonni baay'een isaanii ka'anii nama gowwoomsaa jiru waan ta'eef kanumaan daawwattoonni keenya akka isaan of eeggatanii baay'ee akeekkachiisuudha jechaadha. Wangeelli keenyas kana kan inni nu gorsu sababiin isaa raajonni bara kana waa'ee biyya lafaa kanaa kan isaan labsan. Kanatti sii ta'a xiyyeeffannoon isaa. Sababiin isaa isaan kanuma warra lafa kanaati waan ta'aniif warri samii kanuma samii labsu warri lafa kanaa waan lafa kana labsu kan isaan labsan jechaadha. Egaa wangeela badhaadhinaati rakkoon isaanii. That's right. Wangeela badhaadhinaa. Egaa gara gaaffiitti aanutti dabarraa obboleessa keenya obbo Addisuu Fiqaaduu gooftaan sinaa eebbisuu jecha gaaffiin gara biraa obbo Abiyoot Dureessaa jedhamu qeellam Wallaggaa aanaa Daallee. Egaa gaaffiin isaanii akkas jedha. Dhaloonni bara ammaa kanaa dhaloota amantiidhaan fayyineerra qalbii jijjiirrachuun hin barbaachisu kan jedhanidha. Kanarratti isin maal jettu? Macaafni qulqulluun maal jedha jedhaniitu obbo Abiyoot kan isaan nuuf ergani jechaadhaani. Mee kanarratti paasterii macaafni qulqulluun waa'ee amantiin fayyuu fi qalbii diddiirrannaatti wal qabate maal jedha macaafni qulqulluun kanarratti paaster? Baay'ee gaariidha. Obbo Abiyoot Dureessaatiin waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Gaaffii gaariidha. Namoonni baay'een bara kana keessaa ani amantiin fayyeera. Kanaafuu akkuma barbaadetti jiraadha jedhanii kan yaadan jiru. Suni barsiisa macaafa qulqulluu miti. Sirriidha kan fayyine amantiidhaan. Macaafni qulqulluun ifa godhee kaa'a. Efesoon boqonnaa 2:8 irratti mee nuu dubbisi. Efesoon boqonnaa 2:8. Efesoon boqonnaa 2:8 irraa akkas jedha. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee
gochaa ofii keessaniitiin miti jedha. Eeyyee. Karaa amantii ayyaanaan fayyifamtani. Kun immoo gochaa waaqayyooti. Waan isin gootanii. Hojii ofii keessanii mini. Kanaafuu waan ittiin boontan hin qabdan, waan dhaadattan hin qabdan, hojii gaariitiin fayyine jettanii fuula waaqayyoo duratti afaan guuttanii, ija guuttanii waan dubbattan hin qabdan. Ayyaanaan fayyifamne galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana oduu gammachuu kan jedhame. Oduu misraachuu yookiin oduu gammachuu kan jedhame. Wangeela jechuun oduu gammachuu jechuudha. Wangeelli kan jedhame kana. Waaqayyoo ayyaana isaatiin karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos kan isatti amanan hundumaa fayyisuutiif fedha isaa ta'eera. Hojii keenyaan utuu hin taane amantiidhaan. Kennaadha kuni. Kennaa sana immoo harka amantiitiin fudhanna. Amantiitiin fayyifamtanii. Jedha sagalee waaqayyoo. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jalqabnee immoo akka dubbifannu barbaada. Nan dubbisaa. Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirruu yeroon yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e jedha. Dadhaboo taanee utuu jirru qulqullina utuu hin qabaatin, jabina ofii keenyaa utuu hin qabaatin, qajeelina ofii keenyaa utuu hin qabaatin waaqayyo maal godhe jedha yeroon isaa yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e jedha. Itti fufee tarii namni jedha. Tarii namni waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadha wanta du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisadha. Namoota gaarii waan taaneef mini waaqayyo kan nu jaallate. Namoota gaarii waan taaneef mini waaqayyo kan nuuf ilma isaa ergee akka inni nuuf du'u taasise. Utuu cubbamoota taanee jiru. Utuu dadhaboota taanee jiru Kiristoos Yesuus nuuf du'e. Kun immoo maal agarsiisa? Jaalala guddaa waaqayyo nuuf qabu agarsiisa. Cubbamoota fayyisuudhaaf jaalala ni qaba. Jaalala ni qaba. Kanaafis jedha amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isumaan immoo dheekkamsa waaqayyo jalaa ooluuf jirraree jedha. Amma sana egaa dheekkamsa waaqayyo jalaa badiisa jalaa kan nuyi oolu amantiidhaan fayyina Kiristoos Yesuus nuuf kenneen jechuudha. Waan baay'ee dubbisuu dandeenya. Waan baay'ee dubbisuu dandeenya. Namni seera eeguudhaan hin fayyu jedha sagalee waaqayyo. Roomee boqonnaa 3 keessattis. Waaqayyo amantiidhaan Kiristoos Yesuus isanni gatii cubbuu kaffaleef warra fudhatan hundumaa fayyisuutiif murteesseera. Kana oduun gammachiisaan galanni waaqayyoof haa ta'u. So dhugaadhuma nuyi kan nuyi fayyine amantiidhaan. Hojii keenyaan miti. Hammam yoo dhamaan, hammam yoo yaalle hojii keenyaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'anii argamuu hin dandeenye. Sababiin isaa Roomee boqonnaa 3:23 irratti maal jedha? Hundinuu yakkaniiru. Ayyaanni waaqayyo isaanitti irrateera. Hundinuu yakkaniiru. Egaa kanaafuu namni fayyee attamitti jiraataadha dubbiin. Kana yeroo garaa garaa irra deddeebinee kaafnee irra gaaffii baay'ee dhufa waan ta'eef namni fayyee cubbuu keessa jiraachuu danda'a. Namni fayyee akka garaa isaatti jiraata. Biyya lafa fakkaatee jiraata. Gonkuma. Kanaaf mini waaqayyo kan nu fayyise. Cubbuu keessatti mini waaqayyo kan nu fayyise. Cubbuu keessaa nu baasee nu fayyise. Galanni isaaf haa ta'u. Cubbuu irraa nu fayyise malee cubbuu keessatti cubbuuma keessatti laaqa akka jiraannu cubbuuma keessa gangalataa akka jiraannuuf miti waaqayyo kaayyoonsaa. Roomee boqonnaa 6 keessatti lakkoofsa 1-4 mee nuu dubbisi. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1-4. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 jalqabee akkas jedha. Egaa ayyaanni waaqayyoo akka baay'atuuf cubbutti jiraachuu itti fufna jennaare kun matumaa hin ta'u. Nuyi warri cubbuu jalaa duune si'achi attamittiin cubbuu jala jiraannare yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne in wallaaltaniire nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatti
du'a isatti dabalamne isa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isaa ulfina qabeessaan warra du'an keessa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti in jiraannaa jedhaan. Amma jireenya haaraatti jiraanna. Waaqayyoof haa galatu. Kanaafuu ayyaanaan fayyifamne amantiidhaan tola Waaqayyo nu fayyisee haa ta'u malee ayyaanaan waan fayyifamneef cubbuutti jabaannee itti fufnee jiraannaare gonkumaa kun ta'uu hin danda'u. Gonkuma sababiin isaa cubbuu jalaa duuneerra nuyidha. Ajaa'ibu cubbuu jalaa duuneerra. Kanaafuu lammata cubbuutti jiraachuu hin dandeenyu jedha. Cubbuun irratti aangoo hin qabu. Kanaafuu ayyaana Kiristoos Yesuusiin fayyifamnee dhugaadha. Garuu cubbuu jalaa duuneerra Kiristoosii wajjin awwaalamneerra Kiristoosii wajjin du'a kaaneerra galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma cuuphaan isa agarsiisa jechuudha. Isa agarsiisa. Amma yeroo cuuphamnu Kiristoosiin ani kana booddee waan kanaan jireenya kanaan dura keessa jiru sana ganeera kanaan dura isa kanaan dura keessa hin jiraadhu Kiristoosiif duuneerra jedhaniitu cuuphamu jechuudha. Cuuphamu fakkeenya sana agarsiisu. Yoo bishaan keessaa ba'an immoo jireenya haaraatiin ulfina Waaqayyootiif kana booddee qajeelinaan dhaloota haaraadha jechuudha. Dhaloota haaraa taa'een jiraadha jechuudha. Namatti tolu namni kana hundumaa humna isaatiin ogummaa isaatiin gochuu hin danda'u. Garuu kan namatti tolu maa inni Hafuurri Qulqulluun inni Yesuus Kiristoosiin du'aa kaase jedha Roomee boqonnaa 8 keessatti. Hafuurri Qulqulluun inni Kiristoos Yesuusiin du'aa kaase qaama keessan isa dadhabaa kanattis humna godhe qajeelinaan akka jiraattan isin taasisedha. Waaqayyoof haa galatu. Kanaafuu argita fayyinni keenya amantiidhaan karaa ayyaana Waaqayyootiin qajeelummaan keenyas ayyaana Waaqayyootiin. Humna keenya mini humna Waaqayyootiin Hafuura Qulqulluutu nu gargaara. Nuyi fedha isaa qabaachuu qabna. Nuyi Waaqayyotti of kennachuudha. Harka keenya Waaqayyotti kennuudha. Waaqayyo harkaa wirriiqqatanii ba'uu miti. Harka keenya Waaqayyotti yoo laanne garaa keenya, sammuu keenya, qabeenya keenya, jireenya keenya hundumaa isatti dabarsinee yoo laanne Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo amanamaa hamma hojii gaarii isa isin keessatti jalqabee hin xumuruuf inni amanamaadha. Galanni isaa haa ta'u. Isa kan hojii gaarii nu keessatti jalqabe. Isa nu jaallate. Utuu diina isaa taanee jirru. Utuu dadhaboota taanee jirru. Akka Roomee boqonnaa 5 keessatti sila dubbifne. Isatu nu waame. Isatu nu jaallate. Inni hojii gaarii isin keessatti jalqabeedha Paawulos. Hamma guyyaa dhufataatti akka hojii isaa sana xumuru shakkiin qabuudha. Waaqayyo amanamaadha. Galanni isaa haa ta'u. Kanaafi amantiidhaan jireenyi keenya haaraanis kan jiraatamu. Roomee boqonnaan 8 baay'ee kan namatti toludha. Mee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1-8tti suutuma jennee dubbifnee haa ilaallu. Tole. Akkas jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 jalqabee egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraataniif faradamu tokkollee hin jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabee Waaqayyo ilma ofii isaatii erge. Cubbuu isaa nama foonii keessatti faradee ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatee cubbuu balleessuudhaaf dhufe. Wanti seerri nu irraa gaafatu ni warra akka fedhaa hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo kana godhee. Galatoom itti fuftee nu dubbifta garuu kana akka ilaalluun barbaada. Egaadha. Heertuun kun baay'ee beekamaadha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 amma firdiin yookiin murtoon warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatan itti faradamu tokkollee hin jiru jedha. Kana kan inni jedhaa jiru Roomee boqonnaa 7 wajjin wal qabsiiseeti. Roomee boqonnaa 7 yoo ilaalte Phaawulosii wal'aansoon guddaan akka jiru dubbata. Maal naa wayyaadha? Ani nama gadadamaa kanadha. Hojii qajeelaa hojjechuu yaala. Garuu utuu hojii sirriin taane hojjedhu nuuf arga.
Yommuun kana ilaaluudha seerri waaqayyoo qajeelaadha jechuudha. Rakkoon isaa ana bira. Haa ta'u maal naa wayyadee waaqayyoof galannaa ta'u jedhee xumura. Karaa Yesuus Kiristoos. Inni Roomee boqonnaa 7. Roomee boqonnaa 7 keessatti. Roomee boqonnaa 8 irratti lakkoofsa tokko irratti egaa maal jedhee jalqaba? Egaa ammaadha. Firdiin warra Kiristoos Yesuus qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru jedha. Baay'ee namatti tola. Firdiin warri Kiristoos Yesuus qabamanii jiraatanitti faradamu hin jiru. Maal jechuudha? Amma argitee abbaa murtii duratti yommuu dhiyaattu mana murtii abbaan murtii yommuu murtoo murteessu yookiin ati yakkamaadha siin jedha yookiin ati bilisa siin jedha. Amma maal jedhaa jira Phaawulos bakka kanatti Kiristoos Yesuusitti qabamanii warra jiraataniin yakkamaadha jedhamee murtoon isaan irratti murtaa'u hin jiru jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isaan bilisa ammaadha. Waaqayyoof haa galatu. Kun oduu gammachuu guddaadha. Dhugaa isaa yoo ta'e. Egaa maa inni garuu namni baay'een okay Yesuusitti qabamanii jiraachuun garuu barbaachisaadha. Murtoon akkasitti hin muramne yoo barbaadde Yesuusitti qabamtee jiraachuun kee barbaachisaadha. Keessumaa wanti jala muramuu qabu lakkoofsa 2 irraa seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. So warri amma Yesuus qabamanii jiraatan kuni warra seera hafuuraa keessa jiraatanidha. Warra seera hafuuraatiin deddeebi'anidha. Hiikkaan kan biraa. Warri seera hafuuraatiin deddeebi'an amma murtoon isaanitti muramu jiru. Maal jechuudha? Hafuurri qulqulluun garaa isaanii jijjiiree ayyaanaan fayyuu isaanii amananii fudhatanii ulfina waaqayyoof warra jiraatanii amma murtoon isaanitti muramu hin jiru. Okay, kana jechuun keenya namoonni dhibbatti cubbuun hojjetan jechuudha. Kana jechuun namoonni muda dhabeeyyii ta'u jechuudha, muda maleeyyii ta'u jechuudha. No, hamma lafarra jiraatutti kufuun jira, ka'uun jira. Garuu qalbii jijjiirrataa deemtu. Gara gooftaatti fiidda. Akkuma daa'imni amma yommuu taphattu yookaan keessa dop itti lafa dhoofti achi boodee akka jirutti wayyaan miidhagaan haatitti uwwiftee hin xuraa hin bada dhoqqeeta. Yeroo sana gara haadhaatti fiiddi bu'aa daa'imni sun haati fuutee irraa dhiitti deebiftee ammatti. Uffata gara biraatti jijjiirti. Uffata miidhagaa kan biraatti jijjiirti. Zii galee so haaraa gooti jechuudha. Akkuma kana dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu keenya hundumaarraa nu qulleessuuf ga'aadha. Gooftaan Yesuus abbaa bira nuuf dhaabatee jira. Cubbuu keenyatti nu araarsuuf dhiiga isaatiin abbaatti nu araarsuuf abbaa dura dhaabatee jira. Akka Ibroota keessatti sirriitti ibsamee jirutti jechuudha. Kanaafi murtoon warra sanatti muramu hin jiru. Garuu warra kam warra akka seera hafuuraatti jiraatan. Warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatan jedha. Mee lakkoofsa 5 jalqabii immoo nu dubbisi. Akkas jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irraa immoo warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha foonii irra dhaabaniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa in yaadu. Argitee amma caalaatti ifa godha Phaawulos. Warri akka fedha fooniitti jiraatanii yaada foonii isaanii. Yaada foonii irra jira yaadi isaanii. Hojiin isaaniis waan fooniiti. Waan biyya lafaa kanaati. Waan biyya lafaa kanaati. Kun fudhatama qaba gonkuma. Warra akkasii kun murtoon itti muramu hin jiru jira. Gaaffii hin qabu. Waan waldaa dhaqaniifi no. Waan cuuphamaniifi no. Waan ani kiristaana jedhaniifi no. Hafuurri qulqulluun si jijjiireeraayidha. Eeyyee dubbiin guddaan. Itti fufi nu dubbisi. Lakkoofsa 6 yaada ofii fedha ofiitti fedha fooniitti hidhuun du'a hin fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fidadha. Argite yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fidadha. Du'a fida gaaffii hin qabu. So amma kaabbaan kiristaanu maa hin oolchu jechaadha. Hin oolchu gonkumaa hin oolchu. Ani waaqayyoof haa galatu Kiristoos gooftaadha jechuu kee duwwaatiin hin oolchu. Yaa Kiristoos gooftaadha.
Sirriidha waaqayyoof galannaa ta'u. Sirriidha ayyaanaan fayyineera. Garuu yaada keessatti ta'eertaadha dubbiin. Yaadi kee eessatti hidhameera? Foon irratti hidhameera? Lafa irratti hidhameera moo hafuuratti samii irratti hidhameera? Warri yaada isaanii foon irratti hidhanii jiranii isaan maal ta'u jedha? Du'an fida inni. Yaanni foonii sun du'an fida. Lakkoofsa 7 irraa immoo akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godhaadha. Argite? Akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera waaqayyootiin wajjin walii hin galu. Isin isaaf abboomamus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatan waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an jedha. Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Akka fedha fooniitti jiraachuun. Kanaafu namni amantiitiin fayye tokko Hafuurri Kiristoos keessa jiraata. Hafuurri Kiristoos ilaalcha isaa jijjiira. Fedha isaa jijjiira. Laphee isaa garaa isaa jijjiira. Yeroo sana durii natti ta'u taate hanni keen dhaabata. Intuffata jechaadha. Intuffata maal attamitti ta'a? Akka kosiitti ilaalee dhiisa. Akka kosiitti baay'ee jecha gaariitti fayyadamte. Akka kosiitti ilaalee dhiisa. Akka waan gatameetti attamittiin kanatti deebi'a. Duruma attamittiin kana keessa tureetti of ceephaadha. Of taajjaba. Of taajjaba. Amma garuu galanni waaqayyoof haa ta'u. Nama haaraa. Nama haaraa. Eessa akka inni na fide beeka. Lammata achitti hin deebi'u. Karaa Gibxii irra hin deebi'u. Lammata. Kutannoo cimaa barbaachisa. Kutannoo cimaa barbaachisa. Kun egaa humna namaan hin ta'u. Wanti beekamuu qabu. Hafuurri qulqulluu yoo nama gargaaruuf qophaadha. Kun piroojeektii waaqayyooti. Waaqayyo nu gargaaruuf qophaadha. Yoo nuti tole jenneef jechuudha. Waaqayyo nu gargaaruuf qophaadha. Kiristaanummaan dhugaa soof yoo ta'e dubbiin isaa wal xaxaamini jabaas mini. Harka kennachuudha kiristaanummaan. Jireenyuma jechaadha. Yaa waaqayyotti harka kennata. Waaqayyotti nabshaalomtu. Haxxummaan hin barbaachisu harka kennata. Garraamummaatiin. Ofii kootiin danda'u na dandeessiseeta. Fuudhee si baata gooftaan Yesuus. Fuudhee si dhaaba gooftaan Yesuus. Waan ati ce'uu hin dandeenye si ceesisa gooftaan Yesuus. Wanta foonni keetti si harkisu haada yookiin immoo funyoonni ittiin si harkisu sana kuta gooftaan Yesuus. Kanaaf Phaawulos Roomee boqonnaa 12 irratti jijjiirama sammuu keessanii jijjiiramaa kana ni jedhu. Completely jijjiiramaa transformed ta'a jedha. Amma wanti kun duri dhoqqee ture suphee ture sii galee. Amma garuu completely transformed. Dhibbatti jijjiirama. Mi'a bareedu ta'e. Mi'a bareedu ta'e. Harka isa tolchuu sana. Okay? Ibidda keessa kaa'ee sirriitti bukeessee ibidda keessa kaa'ee tolchee bocatti godhee baase. Hafuurri qulqulluun akkas hojjetanu keessa. Galanni isaaf. Yaa. Waan addaati dhugaa paastaa. Yaa itti fufnee yoo ilaalle akkuma yeroo biraa dubbanne yeroo hundumaa namni beekuu kan qabu firii keenyaan beekama jireenya keenya. Warri hafuuratti qabamanii jiraatan jireenyi isaanii beekama. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irraa jalqabii nuu dubbisne. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Akkas jedhaanii ani garuu hafuuraan gaggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo gaggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtan jedhaan. Hafuurichaan yoo gaggeeffamtan. Seerri waan isinitti muruun qabu jechuudha. Hafuuraan gaggeeffamtan waan ta'eef. Kanaafuu hafuuraan gaggeeffamuu malee fedha fooniiti hin raawwatinaan isiniin jedha. Firri maa jechuudha fedhi foonii isa jedhu gajjallaatti sirriitti ibsa. Hojiin foonii mul'ataadha lakkoofsa 14 irratti. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyolii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa,
wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti hime ture warra wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan himadha. Atse argite isaan kun amma hojii fedha fooniiti jechaadha. Eeyyee warri fedha fooniitti qabamanii jiraatan Roomeen boqonnaa 8 keessatti sirriitti dubbateera Paawulos. Amma immoo iddoo kanatti immoo hojiin foonii mul'ataadha. Wanta dhossaa eeyyunnatti ma waan jennu hin qabnu. Nkee halalummaa, xuraa'ummaa, ejja, weennoo, sigalee gargar cabuu, qoccolloo, jibba. Warri kun hundumtuu hojii foonii jedhamu. Akkuma kanaan dura dubbadhee jedha Paawulos. Okay? Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'an. Ammas isinitti himadha. That's it. Kun beekamaadha. Kanaafuu ayyaanaan fayyeera waan hin barbaaden godha akka hin barbaadetti jira waan akkasii hin jiru. Warri fedha fooniitti qabamanii jiraatanii mootummaa waaqayyootti hin galanidha. Mul'ata keessattis akkas jedha. Warri cubbuu hojjetan, warri haxxummaa, xuraa'onni, warri halalummaa, warri machooftuu, warri sirbitu mootummaa waaqayyootti hin galanidha. Sagalee waaqayyoo ifaadha jechuudha. Eertuun hojiin hafuuraa immoo beekamaadha jedha. Lakkoofsa 22 irraa. Maal jedha? 22 irraa hojiin hafuuraa immoo iji hojii hafuuraa immoo iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhoowwuudhas egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwa isaa fedha isaas fannisaniiru. Ameen. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa koottaa of dhiibduu walitti naqxuu walitti hinaaftu ta'uu hin dhiifnedha. Walitti hinaaftu ta'uu hin dhiifnedha. Kanaafi warri jireenya hafuuraa akkasiitiin jiraatanii isaanii fedha foonii fannisaniiruudha. Immoo murtoon muramuun jiruudha sagalee waaqayyo. Kan baay'ee natti tolu heertuu Galaatiyaa boqonnaa 6 irratti hin beekta hin ga'isinaa waaqayyo yookiin wallaalina waaqayyotti hin ga'isanii namoonni hundumtuu waan facaase hammata'edha. Kan facaase hammata namoonni hundumtuu. That's it. Waan ajaa'ibaati paaster. እና obboleessi keenya Abiyoot Dureessaa gaaffii nuuf erge waan ajaa'ibaati. Egaa dhaloonni baranaa amantiin fayyineen qofti nun ga'u jecha jireenyi kiristaanummaa barbaachisaadha jechaadha. Yeroo yerootti ija hafuuraa godhachuun Kiristoositti guddachuun murteessaadha jechaadha. Amantiin fayyuu jechuun jijjiiramuu jechuudha. Jijjiiramuun immoo hafuura keessa deddeebi'uudha. Inni immoo ija hafuuraa naqachuu. Ija hafuuraa naqachuudha. Paaster Waaqayyo sinaa eebbisu guddaa eebbifamaa. Egaa yeroon keenya nu daangeessa gaaffii ittaanutti darbuudhaafi har'a kanumaan raawwanna torban gaaffii garbiraatiin walitti deebina jechaadha. Yeroo keessan aarsaa gootanii nu dhiyaachuu keessaniif guddaa eebbifama. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya egaa sagantaa kanatti akka guddaatti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Sababiinsaa kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhuun yeroo kana kan waliin qorachaa turre kan nu qo'achiisaa turan immoo luba Dr. Tamasgeen Bultii turan jechaadha. Anis sagantaa kana gaggeessuun si waliin kan ture Warquu Wandimmuun ture. Xalahuun shawaalammaa karaa kaameraa nu gargaaraa ture jechaadha. Yeroo qabaachaa turre hundumaaf waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa yeroon keenya nu daangesseera. Torban yeroo kanatti deebinee walagarraa isinis ittiin eebbifamaa haga torbaniitti nu waliin turaa jennaa. Sagantaa Hope Channel Itoophiyaa daawwachuutti fufa. Nagaan nuuf turaa. Ayyaanni araarri waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessa waliin haa ta'u. Nagaan nuuf turaa.
ke oli gabi adunya badu dakabi Menamada isa wetindunira kena fwala fakana getut nurajira ya opole